Haqa waan lama isinii qabadhee dhufe. Tokkoffaa akkaataa itti nama biyya keessa jiru lakkoofsa isaa irratti maallaqa ergitaniif akkaataa sanitti isinii mul'isa. Itti aansee ammoo akkamitti daqiiqaa kan biyya bilbilan kan maallaqa xiqqaan itti guuttatan isinitti mul'isa yookaan majjaana biyya bilbilanii jechuu gabaabsinee yoo dubbanne akka isin jettanitti garuu majjaana hin jedhamu majjaanni waan itti hin kafalamne. Maraafuu koottaa na wajjin turaa isiniin jedha. Tokkoffaa akkaataa itti maallaqa biyya ergitan isinii mul'isa. Shariihaa zeen irrattiin jalqabna. Najma tokko yeroo sadii tuyxanii san booda murabbaa tuyxan. Eegasii irratti bilbiltan. Amma asirratti lakkoofsa nama isin birriitti erguu barbaaddan yookaan maallaqatti erguu barbaaddan san duwwaa 25 irraa jalqabdanii waan itti aane ammoo isin itti guuttan jechuu lakkoofsa nama saniitiin. Eegasii sendi jettaniin. Akkasitti eegasii waan duubaan dhufu amma ani maallaqa keessaa waan hin qabneef wanni duubaan dhufu suni maallaqa meeqa erguu barbaaddan keessaa isin filachiisa keessaa filattanii nama sanii ergitan jechuudha. Amma lammaffaa irratti shariihaa sawaarraa akkamitti maallaqa biyya ergitan isinitti mul'isa. Najma 1 3 4 murabbaa itti guuttanii bilbiltan. San booda ammoo lakkoofsa 3 barreessitanii asirratti taxwiila doolii ka jedhu ergitan eegasii. Asirratti amma biyyoota isinitti erguu barbaaddan isinii baasaa. Itoophiyaan as keessa waan hin jirreef 99 barreessitanii itti ergitan. Ammallee 99 barreessitanii itti ergitan. Ammallee 99 itti barreessitanii ergitan. Yaani haga Itoophiyaa argitanitti hin dhaabina. Itoophiyaa wayita argitan eegasii lakkoofsa Itoophiyaan irra jirtu san itti guuttan. Amma Itoophiyaan asirratti lakkoofsa 21 irra jirti itti barreessitanii ergitan. Amma kanniin keessaa 1 2 3 4 keessaa maallaqa isin erguu barbaaddan jechuu amma birrii Itoophiyaa 50 birrii Itoophiyaa 100 250 500 kanniin keessaa lakkoofsa isa bira jiru kana keessaa filattanii amma walarratti dhufuun kuni tokko eegasii itti ergitan. Amma bakka kanatti lakkoofsa nama itti erguu barbaaddan duwwaa 25 19 irraa jalqabdanii eegasii waan hafetti guuttanii akkasitti itti ergitan jechuu maallaqa san. Amma akkaataa itti moobaayilii irraa maallaqa biyya ergitan isinitti mul'isa. Kan moobaayilii ammoo meeseejii keessa seentanii eegasii ammoo akkana meeseejii haaraa ergitaniitti gubbaa kanatti 6 barreessitanii jalatti ammoo TR jettanii irraa fageessitanii eegasii ammoo lakkoofsa biyya biyyaa itti galchitan jechuu 25 19 eegasii lakkoofsa itti aanu ammoo itti guuttanii kan nama isin itti erguu barbaaddan san itti ergitan jechuu. Eegasii meeseejii biraatiin duubatti deebitanii meeseejii biraatiin maallaqa isin erguu barbaaddan san filannoo isinii kenna jechuu. Akka dursine san irratti sawa keessaa filattanii lakkoofsa barbaaddan itti ergitanii akkasitti eegasii ammoo maallaqni isinii ergama jechuu. Amma ammoo akkaataa itti majjaana biyyaa itti guuttattan yookaan ammoo rasiida kan maallaqa xiqqaan itti guuttatan kan sawa isin mul'isa. Risaalaa isin ergitan gubbaarratti kariyaala 9 yoo taate gubbaarratti 9 duwwaa barreessitanii eegas ammoo jalatti 8 2 duwwaa 8 kuni riyaala 9 daqiiqaa 20 isinii kennanii guyyaaf tokkoof qofa jechuudha. Kun ammoo 8 2 5 8 kuni kariyaala 35ti daqiiqaa 80 isinii kenna torbaan tokkoof. Akkasitti yoo itti ergitan maallaqa keessaa murate daqiiqaa san isinii kenna jechuudha. Akkasanii galatoomaa isinii jedha.